kaleessuma achii dhufaa gaafiin Oromoo wal gaafatu nama dhabe nama rakkate hunduma gargaara. Ilmoollee yoo dhabe ilmoosaa sana yoo dhabe kan biraarraa guddifate bobaasaa jalatti guddifateeti haadaasaati kaleessa kenname kaleessa duudhaan kenne in guddiseeti laatee guddisee barsiiseeti lafa jifuun ga'e gaha namni sunoo akka abbaatti akka haadhaatti ilaala nama guddise sana. Oromoon kaleessuma har'a bichaa otoo hin taane kaleessuma huumaa duudhaa isaatiin keewwatee duudhaa isaatiin kan dhufe ammas immoo isammaa kana buqqaatii namaatiin haa ta'u kani uumamaanis oo dhufe namni wal gargaara. Siyaasa miti wal gargaarsi siyaasa keessaan qabu nama rakkate nama beela'e nama buqqa'ee ka'e ijoollee mana barnootaa kana nama sangaa dhabe nama hundumaa dhabe Oromoon hin gargaara. Ammas immoo Buusaa Gonofaan kun idda dhufee kun warra buqqa'e Boorana kana asiyyuu geessaniiti hin gargaaru. Ammas immoo gargaarsa kana xinnaa guddaa jaarsaa ka'ee amma ijoolleetti gargaarsa birrii 5 haa ta'u birrii 10 haa ta'u akka humna isaatiitti gargaaruun aadaa keenya. Amma akka magaala keenyaatti naa ilaalan biyya biraatii buqqa'ee mana tokko keessayyuu ijoolleen gara 80 dhibbaafaa taate baratti. Amma warri ganzaba kana buusuu fi ganzabni bu'u kunuu fi ijoolleen kun waliin gittu. Ijaa kanaatiifuu amma naannatti fakkaatu kanatti naan ilaalu inni mana barumsaa mana tokkoyyuu yaa bizaatii ijaa ta'eef buusii fi nyaachi ijoollee kana walqixa ta'uu dhabiisa. Ijaa kana ammas jabaanneetuma uummanni keenya walum gargaaree abbaan qabeenyaas gargaaree ijoolleen kun akka barumsarraan dhaabbanne gara fuulduraatti hiyyeessaaf xinnaa guddaa fi xinnaa otoo hin taane abbaa qabeenyaa biyya alaa jirus isa keessa jirus hundumtuu wal gargaaree namni hundumtuu tumsa akka godhuun barbaadan. Waajjirri Buusaa Gonofaa kun jalqabumayyuu sirna gadaati waanuma kaleessa dheengadda uummanni Oromoo itti wal bukkee dhaabachaa ture waan ta'eef har'a immoo isa bu'uureffatee uummata sababa nageenyaan buqqa'ee magaalaa Ambootti godaanee jiru kana waan danda'uun wal bukkee dhaabachaa kan jiru waajjirri Buusaa Gonofaa hojjetaasaa ogeessa isaa qabu hunda gadi bobbaasee waan jiru sassaabee abbaan qabeenyaas hubannoo bal'aa kennee fi akka uummanni sirriitti abdii godhatee yeroo nageenyi kun waaree qeessaatti akka deebi'uu danda'u obboleessa ta'ee obboleettii ta'ee fi bukkee dhaabachaa kan jiru ta'u sirriitti kan itti gammade ta'uudha kan nagabadha. Barataan as keessatti baratu dorgomaa akka ta'u gumaacha akka godhamuu fi sirriitti abbootii qabeenyaa kan ta'an kana hubannoon bal'aa kennanii fi waamichi godhamee fi biyyoota alaas kan jiran keessas kan jiran sirni kun sirriitti babal'achuu akka danda'u hubannoo bal'aan akka kennamuuf nu illee kanatti cimnee jirrachuu barbaadeen. Buusaa Gonofaan kun aadaa wal gargaarsaati. Aadaan wal gargaarsaa kun immoo bifa bittinnaa'een hawaasa keenya keessa durii kaasee waan jirudha. Yeroo ammaa kana immoo bifa qindaa'aa bifa ta'een seektara mataasaa hundeessee naannoon keenya hojiirra erga oolee bu'aawwan gurguddoo hedduu argamsiiseera jechuudha. Keessattuu hojiilee hojjetan keessaa dhimma barataatiin wal qabsiifamee hojiin hojjetame adda durummaadhaan wanta caqafamuu danda'udha. Barattoonni yeroo ammaa kana akka naannoo keenyaatti mana barumsaa keessatti akka soorata argatan ta'uunsa keessattuu barattoonni harka qalleeyyii mana barumsaa sanaa fayyadamaa ta'uunsaanii dhimma barnootaa qofa irratti akka xiyyeeffatanii barnoota isaanii qofa akka yaadanillee gochaa jira jechuudha. Uummanni keenya aadaa kana qaba waan ta'eef aadaa qabu kanammoo ammas cimee itti fufuu akka qabu nama rakkate gargaaruun foon qofaa otoo hin taane afuuraan illee eebbifamaa hojii waaqayyoo jaalatu waan ta'eef hawaasni keenya ammas taanaanii duubatti jechuun qabu jechuudha. Nama gargaaruuf duubatti namni jedhus hin jiru. Ammas taanaan immoo fuulduratti hojiin hojjetame kun akka fiixaan ba'u caalatti immoo deeggarsi kun hawaasa rakkate bira akka ga'uu fi harka isaa hiixachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha.
Ani hojjettuu mootummaati akka hojjetaa mootummaa tokkootti miseensa ta'eera. Waanan qaburraa waan mootummaan naa kaffalurraa gumaacha gochaan jira. Kana malees immoo dabalataan illee bakka gargaaruun irra jiraatutti illee gargaaruudhaaf fedhii guddaan qaba jechuudha. Isa sana gaafan godhu fedhii kootiin dirqamaan osoo hin taane fedhiidhuma kootiin mindaa koorraa parsantii 2 kuteen jira. Inni immoo hawaasa rakkatee bira qaqqabaa jira kan jedhu amantaa guddaan qaba waan ta'eef fuulduratti illee kana cimee kanan itti fufuu fi kana caala immoo bakka deeggarsa barbaachisutti illee adda durummaadhaan argamee deeggaruudhaaf fedhii kanan qabu ta'uusaa ibsuun barbaada.